السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمجرت فيا كيسن نجوم. حتى بوليس كينيا مبارك أول باسان بي. على تقول نجمع أنا منشو. ويا تربندورا بكا ورشة وجدتي بلاني رجع كابولان ميلسا حتى وانتو تا ككوميونيتي information وانغا فتمو كابو غافت دنجرا وانا غافت دكانمو غافيوان افاني مقاسا دبلتيو يوم اك بلان كنا رغا كابه بيا سعودي يوم اك في وانتو تاسي سيفين جرا كانا تاكس فورسي موتر كيلومكا نانو سيتي ومن فرود افكامن تجرو سنه كيسا دبلومات تجرو امباسادر تجرو كوري كوميونيتي مكا تجرو كناف إما كنا يا سوشيال ميديا رتيت أجاتور تاني نسكك كينيا توان جينورا برباتشيس باتشو أف بجا كنا غرغارو أف غرغان نجرا بوليس كيني كان رفنا جرو إسان دين قدس رفاني لايف رتيس دبتاني بجا كنا دبياني لا لاجرو مجان باي ميد أمي والله وان أمري ربي وانتي قدام منجرو يجود أف ماله باي ميد أمي kana boda nama dalagate maatii isaa gargaaru of gargaaruu danda'u miti amri rabbiin moonti godhamu jiru amma xinnoosi lubbuudhaan afeera miilli isaa akkuma argitan kanatti citee jira viidiyoon dheengadda argaa ture sirriitti akkasitti naa mul'ifne kanaafanii yamma sirriitti mul'isaa jira kunoo miilli isaa tokko imisa warri abbaan warshaa shirada adda adda laganii taqriira miidhaan isaa xiqqaadha jedhu baasanii mustashfaa kana keessaa baasuu barbaadu waan kanaaf mootummaanis qaamni biyya keessaas biyya alaas jiru hundi irratti hirmaatee mucaan kun kana booda jireenya isaa gaggeeffachuudhaaf mucaa shabaabaa ammallee hin fuune gara fuulduraatti maatii horatee maatii jiraachifachuu danda'u abbaa isaatiif ilma tokkittii ka ta'e akkas ta'ee jira waan ta'eef qaamni dhimmi ilaalu waan kana qabdanii xiyyeeffannootti kennitanii dhiiga isaa deebistanii waan isaa kaffalamuudha qabu miilla artifishaaliinis bitamee fi wanti mooraalii isaa deebisee ijaan kennamee fi biyyatti wanti tokko godhamee fi akka inni gara biyyaa deebi'u nus akka koominiitiitti waan gargaaruu qabnu gargaarra waajjirri qonsilaa wajjin gargaara hawaasni biyyaa fi biyya keessaa biyya alaatti argamu hundi balaan akkasii nama tokko qofa irratti miti kan argamu warabbaan irratti argamu hin beeknu kanaaf mucaan baay'ee miidhamee jira miira keessan gallee baay'ee waan ulfaatudha kanaaf hawaasnis waan danda'e gargaaru mootummaanis dhimma kana abbummaadhaan fudhatee haga mucaan kun waan tokko irra ga'ee dhiiga isaa kaffaltii dhiiga isaa sargatee yaala barbaachisaa ta'e hunda argatee gara biyyaatti maatii isaatti deebi'utti hordofamee duuka bu'amuu qaban jedha ammas irra deebi'ee kan isin ibsuu barbaadu koominiitiin aangoon inni qabu infoormeeshinii jiru rakkoowwan naannoo kanatti argaman mootummaatti dhiyeessuu qofa akka mootummaa bakka bu'ee waa tokko gochuu hin danda'u aangoo kana hin qabu kan aangoo kana qabu biyya bakka bu'ee kan dhufe waajjira qonsilaati waan ta'eef waajjirri qonsilaa dippiloomaatonni ambaasaaddarri asitti argamu dhimma kanaaf xiyyeeffannoo kennitanii duuka buutanii hordoftanii mucaa kana yaalchiftanii gara biyya akka deebistan ergaa koo kabajaan isin dabarsa obbolaawwan koo deemtee ilaalteettaa deemi ilaalnaan jedhaa turtan kunaasan jira mucaan akkasitti jira yaalchisuun qabu ofiif hammaama lafarra deemee dhaqa kanaaf xiyyeeffannoo itti kennamu hawaasni sooshaal miidiyaa garaagaraa irra jirtanus duula mucaa kanaaf haqi isaa argamu ka jedhu karaa tasgabbii qabuuf karaa miira keessa hin seenneen mucaan kun haqa isaa argatee aga biyyatti deebi'utti sagalee ta'aa fi yeroo sagalee ta'an miira tasgabbiitiin qaamni dhimmi ilaalu akka waan kana hordofu godhaa fi isin jedha ani gaa nabeetu Abdushakur Badru jedhama dura bu'aa koominiitii Makkaati yaada mucaa irraa fudhadhee
obboleessa kiyya yeroo baay'ee rakkinaan rakkatan mustashfaa garaagaraa nu wajjin deemanii hordofan obbo Zaakirii wajjin jira. Mee Mubaarak obboleessa keenyarraa yaada isaa fudhannaa. Mee yaada kennu Mubaarak. Akkamitti jirta amma? Yaadni ani qabu gaa ammaa fi ammaaf xinnoo akka duraanirra wayii illee nan qaba. Egaa qaamni dhimmi ilaallatu kana akka obboleewwan isaaniitti ilaalaniituma wanni dhufeen irra ga'e kun adagaan kun nama hundarra ga'uu danda'a. Egaa akkuma isaaniitti akkuma dhilma isaanii akkuma dhiiga isaaniitti na ilaalanii akkuma dhimma kana duuka takkataattalaniituma dhiiga kana ilaalanii jedhamu barbaada. Akkami jarri deddeebi'anii ilaalaa yeroo abbaan warshaa sun abbaan maashii dhufanii garuu isaanis ilma dhufaaranii karaa baanu qaban akkan irraa ilaalutti ilma dhufanii garuu siistematti na shawwadanii harkaa yookaan immoo anana baasanii akka dhiiga keenya arganne gochuudha. Akka dhiiga kan kun arganne dhuguu yaalarra jiru garuu ani kanattis harkaan laanne egaa amma qaamni laallatu kana dhufee waan kana laale dhiiga kiyya kana isa akka naaf falmee naaf fuudhee gara biyya kootiis na deebisuus na barbaada. Kanuma bakka yaadni qabu. Ammas akka wanta irraan fadhee koominiitiin Jiddaas waan kana keessatti Jamaal Daadhiis naa bilbileera dura bu'aa koominiitii Jiddaati. Obbo Fariidis naa bilbilanii turanii miseensa koree hojii raawwachiiftuu koominiitii Jiddaati. Isaanis dhimma kana hordofanii sin gargaarra warra Makkaa. Koominiitii Makkaa sin duuka jira waan barbaachisaa ta'e sin duuka jira mucaas hin deeggarraa waan jedhanaa kaasaniiru obbo Jamaal isinaa dubbisaniiru obbo Fariidis akka kana qaamanii dhufanii si ilaalu. Kanaaf jajjabaadhuuti ati ergaan ati qabdu amma waajjira qonsilaatiinis namoota si deeggaranis mootummaadhaanis hawaasaanis dhimma koo akka dhimma keessaniitti abbaataa obboleessa taati naa hordofaa yaada jedhu qabdaami. Barbaadillee kanu. Ayyee jajjabaadhu rabbi si haa jabeessu. Baga rabbi lubbuu kee hambisee aafiyaa keetti rabbi si haa deebisu inshaallah khayrumaaf jedhii yaadi rabbiin egaa amrii rabbii waan godhamu qabnu sabrii barbaada rabbiin haqa keessiif haa deebisu jedha amrii rabbii fudhachuun wanti godhamu hin jiru rabbi si haa fayyisu obboleessa kiyya. Obbo Abdushakuur gaafatamaa warra Makkaa irratti koomitiirra kan taane dhufanii nu wajjiniin nu gaafachuudhaaf galatoomaa jenna. Uummanni dhagaa jirtan kunis akkasiin argitan mucaan kuni hadha luka isaa dhabeera danda'ee deemee waa hojjetachuu hin danda'u. Hammaamaa yoo daa'imee dhaqaa amma inni dhumdu argineerra hammaamallee danda'ee dhaquu qabu danda'ee deemee naqu kanaafuu jennaan yookiin luka isaas shaarii itti hojjechuu fi takkaan immoo yookiin arabiyaa kan ittiin deeman sana itti bitanii irraa isaan deemee hammaamaa dhaqee karaa deemuu si'achi hin danda'u. Warri Oromoo taatan addunyaarra jirtanuu wajjin dhaabannee gargaaruu qabnaa isiin jedha. Kanaan booda immoo galatoomaa jennaa obbo Abdushakuuriin osoo lafa dhiyeessu jennaa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Egaan eega miilli uumamaa namarraa citee kan saayinsiin immoo mala garaagaraa namni ittiin akka jireenya isaa aga duraallee yoo hin taane xinnoosii akka inni socho'ee jireenya isaa geggeeffatu ka godhu wantoonni garaagaraa jira. Amma dinaamoodhaan kan hojjetan artifishaal arabiyaan jiru kan mootora qabantu jiru. Sana mootummaanis hawaasnis warri abbaan maashinii kunis haala mijeessuufii qaba. Hawaasnis dhimma kana dhimma kooteedhaati. Borrabbaan irra ga'u hin beeknu, obboleessa keenya irra ga'e nurra ga'e, haadha keenya abbaa keenya irra ga'e hin beeknu, obboleettii keenya irra ga'e hin beeknu. Kanaaf amma dhumaatti mucaa kana wajjin hordofuu fi wajjin jiraachuu qabna jedha. Galatooma obboleessa kiyya rabbi si haa fayyisu. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.